Caala ajjeechaa kana keessa ati harka qabda. Akkuma siin jedhe ani bakkuma sanatti kanan isaan dhiisee deemee mana kiyyaan galee manan bulee ajjeechaa kana keessa biyyattii tokko yookaanis jeneraalli mootummaa tokko nama dhuunfaa faana wal lolee riippaabilikaan gaardii biyyattii waamee isayyuu qaroo keenya caalaa keenya nama ta'e ija bukkee sadafiidhaan dhiiga isaa inni akkasitti dhangalaasu jeneraalli Oromoo jirtuuf hin jirtanii keessatti silumaa Oromoo immoo dhugaa dhayaan abbaa qabeenyaati. Maaliif an abbaa qabeenyaati? Saba guddaa kanarraan dhaladhee miliyoona 60 qaba akkaawuntii koorra. Caalaa fi Hacaaluu wal jalaa dhaheet gaazexaarra na baasan jechuudha. Har'allee bakka Caalaan bultumee jirutti Hacaaluun Deessaa gaafa waaman dhugaa. Biyya san keessatti ilaal waraanatti hin dubbatan Caalaa keenya. Biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anammoo waan takkaan siidhaa. Keessattuu warri amantoota Oromoo Caalaa bultumee dhugaa rabbi akka waraana kanatti dabalamu kan nagore Caalaa bultumee radibashis maalishiin sakawwee taane. Inna argin maaltu argame Caalaa baay'een jaalladha baay'een kabaja amma akka gurbaa miilaa yaaduu keenya saahiba kiyya fayyisaa sanfaatti hayyoota Oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'uun garree jechuudha. Nama siyaasallee beeku nama dubbilleen galtee fi garuu jarri humnarra akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya har'a namoonni hedduu waa'ee Caalaa bultumee keessan gaafachaa jirtan Caalaa bultumee maal ta'e Caalaa bultumee maal irra jira kan jedhu namoonni hedduun inbox na gochaa jirtanii haala Caalaa bultumee irra jiru wantoota tokko tokko irraa miidiyoota garaagaraa irraa akka odeeffadheetti fi namoota itti dhiyaatan wanta gaafadhee qabadhee isin dhufeera inni biraa rukutamuu yookaan reebamuu Caalaa bultumee kana sabiiffatee wantoota garaagaraatu deemaa jira. Oromoo yoo ammaa maal isin fakkaate bara booftii nama hitte lootuun arraba namatti baasti. Amma isinillee reebamuu Caalaa bultumee kana sabiiffachuun wantoota garaagaraa namoonni garaagaraa wantoota garaagaraa itti jirtanii amma sa'aatii kana wanti kun hin barbaachisu dhaaba akkana jechuun barbaadu wanti kun nawwaata. Oromoof immoo dhugaa dhayaan abbaa qabeenyaati. Maaliif an abbaa qabeenyaati? Saba guddaa kanarraan dhaladhee miliyoona 60 qaba akkaawuntii koorra. Miliyoona 60 jechuun saba Oromoo miliyoona 60tu na duuba jira jechuudha. Indagatiin tasuma inamaniin kamumaan jabummaa keessa jibbu. Caala ajjeechaa kana keessa ati harka qabda. Abtaamu akkuma siin jedhe ani bakkuma sanatti kanan isaan dhiisee deemee mana kiyyaan galee manan bulee ajjeechaa kana keessa harkallee qabu. Ilma Oromoo ajjeesuu miti ani hagan har'a gahetti naannoon itti dhaladhe Oromiyaa yookaan naannoo aanaa jalduu keessatti daa'imummaa koorraa kaasee barnoota koos dhiisee hojii kiyyas dhiisee waa hundumaa sadoo dhuunfaa kiyyaa hunda dhiisee saba kanaaf qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessan keessatti daa'imummaa koorraa kaasee kan hirmaachaa ture. Sana keessatti wanta Oromoon naaf hubachuu qabu naannoon itti dhaladhe irraas maatiin irraa dhaladhe irraas kaasee abbaan fedhe kana mirkaneeffachuu danda'a. Naman jaaladhu nama Oromoo ajjeesuu miti ani ija hamaadhaan wal jedhee ilaaleen beeku. Ajjeesuus immoo tun barbaade ani haala ittiin asaamaa ture sanaan wanti ilma Oromoo ajjeesuuf yookaan haala suukanneessaa sanaan wanti ajjeesuuf hin jiru jechuun barbaada. Ajjeechaa sana keessaa harkallee hin qabu. Ani akkuma siin jedhe nyaata waliin nyaanne biraan galee waan sana keessa hin turre. Kana wal biratti dhiisee deeme dargaggoo Leencoo Kaalidii fi Faisal Zinaab Maamush kanaafi nuturra jeneraalli biyyattii tokko yookaanis jeneraalli mootummaa tokko nama dhuunfaa faana wal lolee riippaabilikaan gaardii biyyattii waamee isayyuu qaroo keenya caalaa keenya nama ta'e ija bukkee sadafiidhaan dhiiga isaa inni akkasitti dhangalaasu jeneraalli Oromoo jirtuuf hin jirtanii keessatti silumaaf inni isa jechuudha. Yenna dhiigni qulqulluu akkasitti dhiigni obboleessa kee akkasitti dhangala'u jeneraalummaan ati asirra daraddarattee teessu suni bu'aa tokko nuuf hin qabu jechuudha. Jeneraala jennee kan si waamu gaafa seera kabachiiste ishee seeraan ala deemtu jeneraala aangoo mootummaatti fayyadamuudhaanii qiimii dhuunfaa ishee baatu kanarraan gashitanii taana yookaanis immoo likkittiin argisiistanii taana jeneraalummaa keessa maaliif akka nu fayyadu hin beeku jechuudha. Siigale Caalaanuu xiyyiitii yookaan shugguxxii baattee hin deemneefi malee adda isaa keessaa aannan facaaste sitti nima dhiirummaa ishee jaan beekuuf dhiirummaa Caalaa eenyuyyuu namatti nima. Siigale aliitii nama qabdu
caalaan sitti himaa. Sii galee nama akkasi finna akkasi nama sagaleen boombii nama sagaleen xiyyiiti rasaasa iyyee iyyisiisee fiigee fiigsisee lolee lolsiisee onnee san qabnetti onnee horee har'aan sin ga'e caalaa ta'uu hin dagatina. Dhugaa rabbiin sinitti himaa. Kanaafiyyuu seerri biyyatti jira yoo ta'e waa'ee caalaa kanarratti jeneraalli kun jeneraalummaa isaarraa ka'ee taraa wattaadaraatti deebi'ee adabbii mucaa kana irratti argisiiseef adabbii isaan fudhatu taanaan teenya walumaan laalla jechuudha. Isin galee isaan ala garaboonni warri miidiyaa kanarra jirtanii isin dhiira surree dirattu mee caalaa bira deemaati warri miidiyaarra du'uu qabaa ajjeefamuu qaba ture akkana jettanii dhiira isin mee ija caalaa laalaa deemaati. Surree keessarraa baaste 8 si hiiteeti gurgubbeen hudduu kee keessa gurgubbeen hudduu kee keessa si gurgubdee si gadhiisti caalaa. Onnee isheen beektaniif dhiira akkamii akka isheen taate jaan beekneef miidiyaa umarraa bababachuu sana seete. Jeneraala biyyittiin qabdu faana wallole beeki. Isa aangoon qaba jedhee aangoo isaatti fayyadamee Rippaabilikaan gaardii waamee mucaa keenya rukkuchiisu sanan se'e. Mee ati namni dhuunfaa miidiyaa kanarraa bababettu mee deemii jaan ilaali caalaa. Surree kee irratti fincootatu hin beekin sitti himaa. Qoshaashaa. Gandummaa keessaa ba'a. Nuti akka lubbuu keenyaatti ilaalla caalaa. Sii galee. Du'ees du'uu baates sagaleen inni nuuf kaa'ee kaasetta inni nuuf kaa'eeni bara baraan kooraa bara baraan diina keenya boquu ishee aleelaa jiraanna nuti. Sii galee. Caalaan moo ija kee lamaan ilaaluu hin dandeessu. Afaaniin iyyita malee asirra. Qimaalaa. Meelaal deemiti caalaa dhiiraati. Warri miidiyaarra bababettan utuu du'eera ta'e utuu ajjeesne mee deemaa laalaa caalaa sin dhiira surree dirattu mee deemaame. Deemaatti dubbadhaame caalaatti. What? Adda kee keessaa aannan facaasti sittin himan. Dhiiga miti. Aannan qofa facaasti adda kee keessaa. Gara seeraatti nuuf hidha namitti gara. Isin afaanuma. Caalaa bultumee maybe yeroo ammaa yaada garaagarummaa qabaachuu dandeettaa yookaan immoo ideoloojiin inni hordofu amantaa inni hordofu paartii inni hordofu si ta'uu dhabuu danda'a. Kun mirga isaati. Abbaa fi deeggaruu abbaa fi qeequu mirga qaba. Atillee akkuma ati abbaa fi qeequu abbaa fi hordofuu amantaa fi dhiisuu mirga qabdu caalaa bultumillee abbaa fi qeequu amantaa fi hordofuu mirga qaba. Kun mirga uumamaa isaati. Caalaa fi Hacaaluu wal jalaa dha'eet gaazexaarra na baasan jechuudha. Har'allee bakka Caalaan bultumee jirutti Hacaaluu Hundeessaa gaafa waaman dhugaa naannoo qubeeluma tokkoon Caalaanis Hacaaluunis tokko jechuudha. Dhugaa haasa'uudhaaf walleen Caalaa Bultumee keessattuu iddaa maastar pilaan irratti walleen isaa ammam qeerroo akka sochoosaa ture hundi keessan hin beektu. Walumaa galatti badhaasni kun badhaasa Hacaaluu, badhaasa Caalaa, badhaasa ittiqaa qofa osoo hin ta'in badhaasuma weellistoota Oromooti jedhu. Caalaa san baay'een jaaladha baay'een kabaja. Amma akka gurbaa miilaa yaaduu keenya saahiba kiyya fayyisaa sanfaatti hayyoota Oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'u garree jechuudha. Nama siyaasallee beeku, nama dubbillee galtee fi garuu jarri humnarra laallate. Biyya san keessatti ilaal waraanatti hin dubbatan Caalaa keenya. Biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anammoo waan takkaan siidhaamu. Keessattuu warri amantoota Oromoo kun muslimaas haa ta'u Peenxees haa ta'u wama fedhee haa ta'u waan akka gartee waa gabbu'anii si eeganitti hadiisaa fi baay'ila kanaas namatti himanii jechuudha. Amma waaqayyo irratti hirkadhu jeesissi jaalataa nama jiisis jaalatu namni jibbu hin jiru qawwee lafa kaayii jedhanii meeshaa kee lafa si kaayisan. Jiisis si jaalataa dhugaadha. San isaa beekaa awwanniin akka ilma Oromoo tokko siidhaamu jiisis akkuma si jaalatu tahee meeshaa kee lafa kaayin kanaafudha. Meeshaa kee akkanaa jettee lafan kaayin. Tajiises nagamu godhiiti. Meeshaa kee lafan kaayin. Amantii waan feetetti amanu
abbaa feeti hordofu mirga keeti san keessa nan galchuun kanaa booda meeshaa kee lafan kaa'e. Weellisaan keenya jaalataman Caalaa Bultumee kaleessa kan sirbeen ukaa kaase Caalaa Bultumeeti dhugaa rabbiiti akka inni waraana kanatti dabalamu kan na godhe Caalaa Bultumeeti irra dibaashiis maal ishiin qabu beektaane inna ግን maaltu argame kaleessa gisee rakkinaa sana sirbi jedhamee kadhatamee maal jedhamee maal ta'ee har'a gedda lolli juntaa dhaabate maaltu kana reebicha kana maaltu fide maaltu dammoo kana rarisa gausaa fide jechaadha maaliif wanta mucaan kun dhugaatii yoo dhugeetullee reebbamee yoo jenne dhugaatiin dhugu maaliif wanta amantaa isaa sun inuu baasu jechaadha amantaan irra jiru sun dhugaatiin inuu baasu ግን maaliif akka rukutame maaliif akka reeban ግን maaliif hundumtuu seera gadi ol kan ta'e hin jiru hundumtuu seera gadiidha kanaafuu wanti kun seera laallamuu qaba dhugaa rabbiiti maaliif kaleessas daandii kan cufaa turre kan itti reebbamaa turre kan snaapperiin mataan nurraa faca'aa turre